guyyaa Arafaa. Waa'ee guyyaa Arafaatiin wal qabatu, waa'ee soomaa guyyaa Arafaatiin wal qabatu, akkasumas du'aa'ii guyyaa Arafaa kana inshaallah jaalatamu takka takka isaatiin gadi hiikneetiin ilaallaa ragaa Qur'aanaa fi hadiisaa wajjin inshaallah hamma xumuraatti nu hordofaa. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيا عرفة وقيا عرفة إن شاء الله إلى الله. قيان عرفة جاء ذو الحجة جرمي بكامو كيستي قيا سلقفان. قيا سلقفان مال جرما مكانيسا يوم عرفة يوكان قيا عرفة جرما. قيا عرفة ماليف جرمي جنان سببانيسا وري حجي رجيرو warri dalagaa hajjii irra jiru maal godhanii dirree Arafaa dhaabatanii wanta isaan achi oolaniif jecha dirree Arafaa kanatti dalagaa achitti dalagamu rukni hajjii keessaa isa guddaa ka ta'e Arafaa dhaabatuu kana waan isaan achitti dhaabataniif jecha maal jedhamee waamamee guyyaa Arafaa jedhameetiin waamamee jechuudha. Guyyaan Arafaa guyyoota caaltuu Zulhijjaa keessaa isa tokkodha. Hadiisa waa'ee kanaa waa'ee Zulhijjaa irratti dubbanne keessatti maal jennee guyyoota Rabbi uume keessaa guyyoonni akka guyyaa Zulhijjaadha hin jirtu, guyyaan caaltuun guyyoota kurnan Zulhijjaati jennee dubbannee jirra. San keessaa tokko guyyaa kamii? Guyyaa Arafaa kanaa jechuudha. Guyyaan Arafaa guyyoota kurnan Zulhijjaa caaltuu keessaa isa tokko. Guyyoota kurnan Zulhijjaa keessaa ammoo guyyaan caaltuun guyyaa Arafaati. Guyyoota kurnan Zulhijjaa caaltuu san keessaa guyyaan caaltuun guyyaa kamii? Guyyaa Arafaa sanii jechuudha. Guyyaa saglaffaa. Sadarkaa guyyaa Arafaa. Guyyaan Arafaa kun sadarkaa akkamii qaba? Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam waa'ee guyyaa Arafaatiin wal qabatu maal jedhan laata? Hadiisa Imaamu Muslim lakkoofsa 348 irratti odeessan keessatti Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam Aishaa irraa odeeffamee akkana jedhani. Maa min yawmin guyyaa irraa hin taane jedhan aksara min an yu'tiqa Allahu fiihi Rabbiin subhaanahu wa ta'ala baay'inaan achi keessa guyyaa san keessa nama ibiddarraa bitu hin taane jedhan. Guyyaan kamuu? Kamirra? Guyyaa Arafaa kanarra. Guyyaa Arafaa kanarra guyyaa Rabbi sirriitti baay'inaan ibiddarraa nama bitu guyyaan biraa hin jiru jedhan. Namni ibiddarraa ka bitamu ati ibiddarraa bitamte jedhameetiin ragaan kun ka kennamuuf guyyaa kamii? Guyyaa Arafaatii jedhan. Anaafis inillee carraa kana keessa Rabbiin waa oolchu. وإنه لا يدنو ربين قد ديهاتا جدا النبي صلى الله عليه وسلم غرسمي دنيا كان قد ديهاته أكاتا نتياتو يسمى بيكا نكيسان سينو أكامي ديهاتا يو ديهاته سان إدو سنين سوچو أمو هنسوچو منامن غافي أكانا كيسان سينو ما ربين واي وفي إساتو بيكا ربي واي إسا بيكو أني قد ديهاتا جده نبيين واي ربي بيكا ربي قد ديهاتا جدا إيه دوغها جده فلچو قفا جرانكي وإنه لا يدنو ربين قد ديهاتا ثم يباهي إرغسي ندادا بهم الملائكة ملائكة الراتي ورغند عرفا جرو كان دري عرفا كان ورجرو كان أفلادا جراني غبروتك يكا كان كنين قبين إساني مدى إساني بي إساني نياتا إساني بريدا سن إساني دري كان أو كان أفتا إساني بافتانيتين أفتا كنو تقبادي فتجلا سنين ألا أفتا كاونو في الربافتاني أنا عبدش أكنا تاجران قبروتك يجينك أكنا كنين نالا جديتين ملائكة الرد أفداد تاجرا ربي سبحانه وتعالى فيقول نجدا ما أراد هؤلاء ما الفئل من يقولي أرارمك يفئل متي جنتك يفئل متي رحمتك يفئل متي ملكي دنيا آخرة بربادني متي أنسان ملكي سجر ربي سبحانه وتعالى حديث بناتي نلي نبي صلى الله عليه وسلم ورنو أكنا كنا دبتني جتشو كناف قيان عرفة قيا صدركا كنا قبولا قيا ربين إسا كيسا ibiddarra nama bituudha. Yaa Allah, anaafis illee carraa kana keessa Rabbiin waa oolchu akka nu jalaa hin tarre. Du'aa guyyaa Arafaa. Guyyaa Arafaa kana du'aa akkamii kadhatuu qabna? Nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam hadiisa Imaamu Tirmiziin hadiisa sahiha Imaamu Tirmiziin lakkoofsa 3585 irratti odeeffame keessatti akkana jedhan. Khayru du'aa'i. Du'aa'iin caaltuuni du'aa'u yawmi Arafaa. Du'aa'i guyyaa Arafaati jedhan. Du'aa'iin caaltuun kadhaan caaltuun kan namni kadhatu guyyaa Arafaa kana kadhatu caalaa jedhan Nabiyyiin sallallahu alayhi wa sallam ni awwaatama. Wa khayru maa qultu ana wan nabiyyuuna min qabli.
caalaa wanti anaa fi nabiyyoonni na dura dabaranillee jennee jechi caalaan laa ilaaha illa allaahu wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir jecha jedhuudha jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Guyyaa kana du'aa'iin ni awwaatamti. Du'aa'ii caaltuudha guyyaa arafaa kana. Akkasuma zikriin nabiyyoonni as duraallee jedhan nabi Muhammadillee ka jedhaa turan zikriin caalaan laa ilaaha illa allaahu wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir zikrii jedhu kanaadha. Akka isin jala hin tarre guyyaa kan sirriitti fayyadamuu qabnaa jechuu. Sooma guyyaa arafaa kana soomuun akkamitti ilaalama? Namni hajjii irra hin jirre, namni dalagaa hajjii irra hin jirre, namni biyya jiru guyyaa kana soomuun sunnaa sirriitti jaalatamaadha. Sunnaa sirriitti jaalatamaa sirriitti jabeeffamaa keessaa tokko namni hajjii irra hin jirre, namni biyya jiru guyyaa kana soomuudha. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa imaam Muslim lakkoofsa 1162 irratti odeessan keessatti Abii Qataadata al-Ansaarii irraa odeeffame akkana jedhani. Guyyaa arafaa soomuun ajrii akkamii qabaa jedhamanii gaafatamanii. Booddee nabiyyiin maal jedhanii? Yukaffiru sanatal maadiyata wal baaqiyata. Cubbuu bara dabriteetii fi tabara dhuftuullee namarraa kaasaa namarraa buusaa jedhani nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Cubbuu waggaa lamaa sababa sooma guyyaa takkattii tanaatiif jecha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala namarraa kaasaa jechuu akkasin jedhan tarre. Guyyaan kun sababaadhaaf jecha soomama. Guyyaa arafaati sababaadhaaf jecha soomamaa. Fakkeenya osoo jum'arrallee ka ooluuti, qidaamee yookaan sabtiirrallee osoo ka ooluuti rakkoo hin qabu. Guyyaa sabtii lafatti soomuun dhorgamaa ture. Garuu yoo guyyaa arafaafaa ta'e, guyyaa ashuuraafaa yoo ta'e, guyyaalee akkanaa kanneen yoo ta'e rakkoo hin qabu, hin dhorkamuu jechuu. Akkas hubatuu qabna dhimma kanas. Guyyaa arafaa kana maal dalaguu qabna? Warri biyya jirru kun akkasuma musliimoonni mee maal dalaguu qabna? Akkuma as dura dubbannee dabarsine guyyaan arafaa guyyoota caaltuu keessaa guyyaa tokkoffaadha. Guyyoota caaltuu keessaa guyyaan caaltuun isiidha. Dalagaan guyyaa kana dalagamtu Rabbiin biratti sirriitti jaalatamte ajrii guddaallee namaa qabdi. Dalagaalee akkamii dalaguu qabna? Akkuma dubbannee dabarsine dalagaa akka soomaa, du'aa'ii Rabbiin sirriitti du'aa'ii kadhatuu qabna. Du'aa'iin guyyaa kana kadhatamu. Uummanni salafaa maal jedhanii? Du'aa'ii guyyaa kana kadhadhe Rabbi na jala gadi hin deebisnee jedhan. Anaaf isinillee dhimma hedduu qabna, rakkoo hedduu qabna, Rabbitti haa himannu. Sirriitti haa kadhannu. Keessattuu sa'aatii salaata asrii irraa kaasee haga salaata maghribaa sirriitti awwaatamtuudha jedhan. Ittaansee zikrii sirrii godhuu qabna. Keessattuu zikrii qara dabarsine san kana biyyiin caaltuun wanti anii fi nabiyyoonni na duraallee jedhanii ka jedhan san zikrii kana sirrii jedhuu qabna. Akkasuma qur'aana qara'u, qur'aanallee sirrii baay'ifnee qara'uu qabna. Hajjii fi umraadha. Rabbi anaaf isinillee carraa kana haa hiru. Warri hajjii fi umraa irra jiru carraa addaa keessa jira yeroo kanatti jechuu. Anaaf isinillee Rabbi haa hiru. Ittaansee sadaqaadha. Sirri sadaqatuu qabna. Sirri sadaqaa kennaa sirri kennatuu qabna. Maa jennaan guyyaan caaltuun guyyaatamii guyyaa arafaa kanaa jechuun guyyaa saglaffaa kana. Rabbiin anaaf isinillee carraa kana haa hiru akka nu jala hin dabarre isiniin jedha. Inshaallah barnoota diiniidhaa kallattii bareedaa kanaan ka kennamu kana hordofuudhaaf yuutuubii kennaa Mujaahid Fillah ka jedhu kana akka yeroo mara isinii dhufu subscribe ka jedhu san gadi tuqaatiin yeroo mara isinii dhufa. Akkasumas TikTok irratti Mujaahid Fillah 2 ka jedhu irratti nu argachuu dandeettu. Telegram irratti ammoo @abduislam_apologist jettaniitiin yoo barreessitan inshaallah nu argattanii barnoota diiniidhaa koottaa kallattii bareedaa kanaan wajji baradhaa isiniin jedha. Khayri cimaa jiini kun qabu, guyyaan kun qabu, anaaf isinillee Rabbi haa hiru. Rabbi nu jalan dabarsinii warra milkaa'ee keessa Rabbi nu haa oolchu. Warra ibiddarraa bitamtan jedhamaniiti ibiddarraa bitamee warra jannataa ta'u. Anaaf isinillee Rabbi haa taasisu. Nagaan naaf tura. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.